Profeesar Asmaroom Laggasaa hayyuu seenaa guddicha seenaa uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa qabu, qorataa sirna dimookiraasii Oromoo gadaa addunyaatti as baasuu keessatti iddoo olaanaa qabu Profeesar Asmaroom Laggasaa du'aan boqotan. Hayyuu jabaa fira Oromoo ta'e hundee sirna dimookiraasii gadaa addunyaaf mul'ise Profeesar Asmaroom Laggasaa du'aan of biraa dhabuun gadda olaanaadha. Bara 1933tti Asmaraa Eertiraatti kan dhalatan Profeesar Asmaroom Laggasaa hayyuu cimaa aadaa fi seenaa Oromoo jaallatu ittiin qabamanii fi waan jaallatan kana ammoo akka hin banne hin jal'annee fi ifee mul'atuuf barootaaf irratti hojjetaa turanidha. Hayyuu guddaan barnootaa fi eegduu dhaala dimookiraasii Afrikaa kan ta'an Profeesar Asmaroom hayyuu mul'ata qabu, qorataa saayinsii namaa yookiin antiroopoolojistii fi hayyuu gadaa Oromoo qorachuudhaan addunyaa irratti beekumsa olaanaa qaban akka ta'an hojii fi seenaa isaaniitu mul'isa. Hayyuu dhugaarra dhaabbatee dhugaa addunyaatti hime akkasii of biraa dhabuun qaawwa guddaa kan uumu yoo ta'u, uummanni Oromoo fira guddaa tokko dhabuu isaa kan agarsiisudha. Qorannoon Profeesar Asmaroom Laggasaa waggoota dheeraadhaaf gaggeessaa turan qorannoo barnootaa qofa osoo hin taane hojii deebisanii dhaala aadaa addunyaaf mul'isu yoo ta'u, hojii isaanii seena qabeessa kanaanis sirna gadaa Oromoo qixa sirrii ta'een galmeessuu fi xiinxaluun gadaan addunyaatti ijaarsa sirna dimookiraasii Afrikaa kan ga'umsa olaanaa qabu ta'uu agarsiisaniiru. Profeesar Asmaroom bu'uuraaleen walqixxummaa, jijjiirran marsaa hooggansaa, sirni to'annoo fi madaallii akkasumas seerri olaantummaa ala irraa Afrikaatti akka hin dhufin waggoottan dhibbootan dura sirna jireenyaa Oromoo keessatti ittiin bulamaa fi hojjetamaa ture ta'uu qorannoo isaanii ifatti ragaa seenaa ba'aniiru. Qorannoon isaan kalaandara Oromoo irratti gaggeessan sirna yeroo lakkaa'uu qofa otoo hin taane falaasama bal'aa jireenya namaa, marsaa uumamaa fi walhubannoo walitti hidhu eeguuf gumaacha guddaa godheera. Hayyummaa isaaniin itti dhiyeenya Oromoo waliin tolfataniin qorannoo gadi fagoo hubannoota addunyaa waliigalaaf mul'isaniin seenaa fi sirna Oromoo yeroo dheeraadhaaf ukkaamamee fi tuffatamee tureef kabajaa fi beekamtii addunyaa argamsiisuufiin seenaa hayyummaa hojjetaniiru. Profeesar Asmaroom qorataa qofa osoo hin taane riqicha addunyaallee walitti hidhu akka turan beektonnii fi hayyoonni akkasumas hojiin isaanii kan ragaa ba'aniif yoo ta'u, sirni gadaa aadaa naannoo qofa otoo hin taane fakkii dimookiraasii addunyaa ta'ee beekamtii akka argatuuf shoora olaanaa taphatuu isaanii dalagaa isaanii irraa mul'ata. Dhaalli Profeesar Asmaroom Laggasaa ulfina guddaa kan qabu, galmee beekumsa bal'aa, ofitti amanamummaa fi ofitti boonuu uummata miliyoona hedduuf kan deebise, akkasumas bu'uura yaada barnoota dimookiraasii, saayinsii namaa fi seenaa Afrikaa dhaloota dhufuuf kan qopheessudha. Hojii qorannoo isaaniitiin bakka dukkana turetti ifa kan kennan, bakka wallaalummaan turetti kabaja kan mul'isan Profeesar Asmaroom Laggasaa har'a du'aan nu biraa dhabamanii sagaleen isaanii callisus hojii fi seenaan isaanii bara baraan kan jiraatu, galmee seenaa Oromoo keessaa kan mul'atu, dhaloonni dhufu ammoo hubannoo dhugaa fi beekumsa dhala namaa irratti ijaaruuf kan qajeelchudha. Hojii boonsaa fi seena qabeessi sirna gadaa Oromoo irratti hojjetan bara baraan kan jiraatu, dhalootaaf beekumsa guddaa eenyullee haquu fi dabsuu hin dandeenye gumaachanii darbaniiru. Bara baraanis jaalalaa fi kabaja olaanaadhaan yaadatamu. Qorataa fi barreessaan xinawaasaa yookiin antiroopoolojii Profeesar Abbaa Gadaa Asmaroom Laggasaa kan dhalatan biyya Eertiraa magaalaa guddoo biyyattii Asmaraa bakka Gazaa Kineshaa jedhamutti. Bakka Gazaa Kineshaa jedhamu kanatti Oromoonni kanneen akka Onesimos Nasiib yookiin Abbaa Gammachiisii fi Asteer Gannoon fa'aa walakkeessa jaarraa 18ffaa keessa karaa buufata Matsawaatiin geeffamuun yeroo dheeraaf jiraachaa waan turaniif uummata Oromoo fi maatii Profeesar Asmaroom gidduutti jaalala uumuu isaaniitu himama. Profeesar Asmaroom akkuma umuriin isaanii barumsaaf ga'een waldaa warra Wangeelaa yeroo sana mishinarootaan Asmaraatti hundeeffametti barachaa turan. Carraa kanas kan argatan sababa haati isaanii Abbaa Gammachiis fa'aa wajjin hariiroo qabaachaa turteef akka ta'edha kan ibsamu. Bara 1945tti Eertiraa fi Itoophiyaan konfedereeshiniidhaan walitti makamuuf sochiiwwan garaagaraa taasisaa waan turaniif maatii isaanii wajjin bulchiinsa loltoota Biriitaaniyaatiin Asmaraarraa ari'aman. Sababuma kanaan maatiin isaanii magaalaa Dasee dhaqanii aanaa Ambaasaanitti hojii oomishaa fi daldala biqiltuu irratti bobba'an. Adeemsa keessas barnoota isaanii Finfinnee mana barumsaa Tafarii Mokononitti hordofuun barsiisota Kanaadaa waa'ee Yesuus barsiisan harkaa waraqaa ragaa fudhataniiru. Kanaanis namoota mana barumsichaatti barnoota xumuruun eebbifaman keessaas tokko ta'an. Profeesar Asmaroom osoo koolleejjii Hayila Sillaasee jalqabaa hin seenin dura sagantaa barnoota mootichi Itoophiyaanotaa fi Afrikaanota wal quunnamsiisuuf yookiin beeksisuuf karoorsan irratti hirmaachuuf gara koolleejjii Maakireeree biyya Yugaandaatti imaluun baratan.
Barnoonni fi muuxannoon Yuugaandarraa argatan kunis qorataa xinhawaasaa yookiin antiroopooloojii Afrikaa akka ta'aniif ka'umsa ta'eefi. Kana boodas Yuunivarsiitii Kolleejjii Finfinneetti digirii tokkoffaan barnoota falaasamaan eebbifamaniiru. Ameerikaa Kaabaa Yuunivarsiitii Harvarditti sirna barnootaatiin digirii lammaffaa fi xinhawaasan yookiin antiroopooloojiin ammoo digirii sadaffaa argataniiru. Profeesar Asmaroom Laggasaa wayita digirii sadaffaa barachaa turanitti sirna eenyummaa Oromoo calanqisiisu sirna gadaarratti qo'annoo fi qorannoo gaggeessaniiru. Kunis lammii Siwiidin kan ta'an akaakayyuu isaanii Paaster Zaratsiyoon Musee jedhaman abbaa gammachiis wajjin hiriyaa dhiyoo waan turaniif ture. Lamaan isaaniiyyuu mana barumsaa dubartootaa Inkulluu Eertiraa jedhamutti barsiisaa turan. Wayita sana gargaarsa Asteer Gannootiin abbaan gammachiis otuma barsiisuu macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikaa ture. Maatiin Profeesar Asmaroomis barsiisota waan turaniif nama cimaa ta'e akka ba'uuf ka'umsa ta'aniiruuf. Kanarraa kan ka'e qorataa barreessaa xinhawaasa Afrikaa beekamaa akkasumas sirna gadaa dhaabbata bulchiinsa hawaas dinagdee fi siyaasa uummata Oromoo fi Itoophiyaanotaa qofa osoo hin taane bulchiinsa dimokiraatawaa ardii Afrikaa ta'uusaa hayyuu beeksisanidha. Hojiilee gurguddoon isaan hojjetan hedduu yoo ta'an kanneen keessaa Class System Based on Time 1963, Gadaa 3 Approaches to the Study of African Society 1973, Oromo Democracy and Indigenous African Political System 2001 and 2006 fi A Pastoral Ecosystem 1991 jedhaman akka fakkeenyatti eeramu. Hojii isaanii kan adda godhu yoo jiraate lammii biyya biraa ta'anii sirni gadaa dimokiraatawaa ta'uusaa qorachuun walakkaa jaarraa tokko oliif qorannoo seenaa Itoophiyaaf keessumaa seenaa Oromootiif hayyuu bu'uura guddaa kaa'anidha. Sirni gadaa Oromoo dimokiraatawaa waan ta'eef dhaabbilee dimokiraatawoon biyyoota lixaa keessumaa heerri Ameerikaa Kaabaa sirnicharraa barachuu akka qaban gorsaniiru. Walumaagalatti Profeesar Asmaroom Laggasaa hojii qorannoo isaanii keessatti sirni gadaa Oromoo eenyummaa fi qaroomina durii uummata Oromoo fi Afrikaanota maraa calanqisiisu hawaasa addunyaatti beeksisuun UNESCOtti hambaa killiyaa ta'e akka galmaa'uuf gumaacha olaanaa taasisaniiru. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2018ttis hojii hojjetan kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi Yuunivarsiitii Finfinnee beekamtii kennuufin dooktireetii kabajaa isaan badhaasee turuun ni yaadatama. Profeesar Asmaroom Laggasaa du'aan addunyaa kanarraa boqachuu isaaniitiif biyyoon isaanitti salphattu jechaa maatii isaanii dabalatee dinqisiifattoota isaanii maraafuu jajjabina hawwina.